Mootiin Abbaa Jifaar mana fincaanii socho'aa qabaachuu beektuu laata? Magaalotaa fi baadiyyaalee bakkoota garaagaraatti yeroo namoonni daandii cinaa yookaan xiqqoo daandiirraa maqanii fincaan isaanii fincaan arguun waan baramaadha. Waggoota 120 dura Abbaan Jifaar lammaffaa bara 1861 hanga 1934 yeroo imalaaf ba'an meeshaalee murteessoo qabatanii imalan keessaa tokko mana fincaanii aadaa yookaan socho'aadha. Abbaan Jifaar mootii qaroominaan yaadataman yoo ta'u keessumaa immoo ogummaa harkaa kan akka muka, huccuu fi sibiila akka biyyatti beeksisanii turanidha. Abbaan Jifaar lammaffaa naannoo waggoota 58tiif aangorra kan turan yoo ta'u hawaasa biratti ammoo kabajaan jaalalaan gara laafummaa fi beekumsaan akka yaadatamanidha. Maqaa Oromoo Tulluu jedhamuun kan beekamu Abbaan Jifaar akkuma maqaa isaanii hawaasa birattis ulfina kabajaa qabaachuunis ni himama. Qaroomina daldala diinagdee guddina hawaasaa fi hariiroo cimaa waliin wal qabata. Abbaan Jifaar ogummaa harkaatiinis beekamaa turan. Bakki albuunni qotamu kan Laakaanoo jedhamu aanaa Oomoo Naaddaa keessatti argamutti sibiila garaagaraa baasuun itti fayyadamaa akka turanis himama. Keessumaa immoo kalaqaawwan ogummaa mukaa sadarkaa guddaarra kan turanii fi gama kalaqaa bu'aalee mukaatiin kan akka Jimmaa gumaachee hin jiru. Meeshaalee murteessoo imalaaf Abbaa Jifaar barbaachisan keessaa yeroo dhimmoota garaagaraatiif imalan Abbaan Jifaar meeshaalee murteessoo ja'an qabatanii imalu. Isaan keessaa gilgilii nyaata itti qabatan, maaddii dadachaa kan nyaanni irratti dhiyaatuu fi manni fincaanii socho'aan isaan ijoo akka ture himama. Gilgiliin nyaanni itti qabatan muka tokkorraa golbeeffamee bocamuun gogaadhaan uwwifamee kan tolfame yoo ta'u biddeena 60 hanga 70 fi ittoo gollaa 2 yookaan ammoo distii 2 ol fuudhuu akka danda'udha. Maaddii dadachaan ammoo nyaata irratti dhiyeessuuf kan oolu yoo ta'u boca roga afuriitiin kan tolfame ta'ee salphaatti dadachee baatamuu yookaan ammoo deemuu ni danda'ama. Manni fincaanii aadaa dheerina seentimeetira 30 qabu boca teessoo fakkeessuun muka tokkorraa tolfame manni fincaanichaas seeraamikii ammayyaatiin wal fakkaata. Mana fincaanii socho'aa Abbaan Jifaar itti fayyadaman mana fincaanii hin fakkaatu. Teessoo fakkaata waan ta'eef jechuudha. Addatti kalaqni kun qaroomina guddaa ta'uu kan kaasan yaada qulqullina irraa maddu ta'uu himu. Maqaa amantaa Muhammad ibn Daawud jedhamuun kan beekaman Abbaan Jifaar lammaffoo Musliima waan turaniif yeroo baay'ee ni salaatu. Kalaqni kun wudu'a gochuudhaaf akka isaan barbaachisu dubbatu. Abbaan Jifaar qulqullinaaf bakka guddaa kan kennanii fi akkasumas qaroominni sun garuu waan duubatti deebi'ee fakkaata. Manni fincaanii aadaa yookaan socho'aa waggoota 120 dura kalaqame kun godaanbaa magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu yoo ta'u walumaa galatti yaada qulqullina guddaan irraa baramu akka danda'amudha. Egaa hordoftoota keenya chaanaala keenya sumaan sabiskiraayib godhuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna.